dhufee social media kanarratti xiqqaan guddaan asli wanti kun dogongoradha irraati dhaabbadhu jedhee nama meeqatti dhaabsiseera tu wanti kun dogongora ta'e as bahee sila asliini afaantu naal bahee akka haasaa bara kanaatti afaantu naal bahee nan dogongoree jedha sila. Kanaafu wanti dhugaadha. Kan obboleettii keenya kanaa ifa deemamuu qabuun. Chaappaatti dheeran. Ani chaappaatti dheeran. Akka Ahmad Hussein kan kana jedhe. Of ta'e of ga'e. Isa kan akkas godha. Amma gara hawaasaatti deeba. Hawaasa nama kuma kudha meeqa kanarratti gara dhimma hawaasaatti deemamee waa'een hawaasa buqqee kanaatti adeemamu dhimmi Sumayyaa, dhimmi Abdii, dhimma nama dhuunfaadha. Wanti Abdii barame beekame. Dhimma hawaasa keenyaa dandamachiisamee deemamee itti deebi'u yookaan immoo qaamni biraa dhimma obboleettii keenya Sumayyaa qabachuu. Asli na hubatte kanuma yaanni koo galatooma. Bare. Meena mul'isnee kabira kan makkaatu uffatteettu kana mee kabira. Kooti jennaan Abdiin indide inumaayyuu isteetimentii isaaf ergite jechuudhaan natti fakkaataa nagaafataa ture. Isteetimentii natti ergi isteetimentii asliin sitti ergi kaata aslitti ergite jechaa sanii wal qabatee anama sodaa hamaa keessa seenee jira. Isi amma waa'ee miiliyoona 16 miti yaa jiran miiliyoona 16 kabiraas ni kennaan. An dhimma lubbuu kiyyaa irratti haasaa yoo barbaaddan. An lubbuu kee naambisa. Walafti soomana jara keenya waan wanti dhaatu baddagar. Akka jedhee jara keenya. Doktorri Sokirraa adeemu. Doktorri Sokirraa adeemu jedhe. Bakka wanni kun doktor dhibbaan dhibbatti birii miiliyoona 16 waa manneera. Kaleessa kasti karena tahu semua rumah, akasar kati kamu kalau deken diko ini sekejap nanjiram tidur bingkong toleran alis, ke? Ini mana nol le toko dofe mubarak beri waktu kapsi sejarenan, kau nak tame mubarak musam mati miti mubarak kan berarti jadi merah binar rabu sejuk, karena hambakat dia, refat deh. Amma mo berici milena kuda jahat tahu, kuda nin, nus karato kotokon ubanne. Karuma benu bakka utuma bakka banki la kumbal bachu mal la kumbal bachu milena kula jato raga ofitti bayaran nisi kalesa ko gadi boyeke ol gare milena shan agar sifate video sadan kaba milena shan puroti gede agar sifate uga dan ini dubbate mi account charra ko ni bisa di mali al kan to sati dem darbun dando uga da gus garu statement kan ini dubbatu mo milena kuda ja'a yasari amman gadi boyla dabar steedu takalan jenne jeni ube sirrefama mallaqni bay haydar malla sirresta wasira sachiti agefadu hadu badde simbeku agefadu mube nemi uti ka badran do badda bo agefadu kurba malte mujan agefama adims abanna kabin nama to kwalis ay malta deeder Dekamani, michi kesa sila ujunjira chunga banture rasoda. Kana rafa mi anam jaka bakale. Basi sirresu fi malane bareda khiya malale. Bareda haidar di sinjala da sikaba jam uti kaba dumela fitarla. Ma deda mitijo. Tagi baru doktor. Mobile banking kini dur kumari bajang manda bar sature amma kumari basa di mani da bar subeta ini ni jare dugada. Ani beri kumari ba sadi mani da bar sunando. Garu banki rani mo meka yudar bundanda. Sigalera bankira milen me kayu darbonanda mobile banking kirani kuma di basa di mani da barsunanda udugada gebat bankira tegaru milen me kayu sotto sunanda sa kun ugaro mo wana kabatama an godajur garu utu berri milen di kula ja ati kalesa fula teruf teraga hingiranni namni ci sebulu jede yadwan akuma namni si jallatu jiru namni si jibbus kumaatamaan jira jechuudha. Silaa qaxxitaa ragaadhaan dhufa. Usuma filatan warri koree gargaarsaa maaliif usuu filatan? Silkii ragaa dura gabaabsaa. Aboo akka shakkala nu dhabne maal taatani bannaa tajaa jandaa'uun asaatti rooti. Nurraa gabaabsaa. Laayifii galla as jirtu arattanii. Laayifii galla arattanii as jirtu. Nurraa gadhiisaa shakkala nu raakii. Asli nurraa gabaabsa jandaa kana. Ay mubarak.
Dhugaatti itti baaraman. Hojjetan laga hojii bobbaanee hojjetan. Dhugaa dhaabaa qabaabsa. Miliyoona 16 kanas bakka walitti qabameera. Hin qabamne abbaan jedhu amma dhufnetti. Kanaafuu doktor. Jaarsummaa duratti jaarsummaa keessaa baheera anillee uummanni akkasi beekuu qabdan. Jaarsummaa dura akka jedhee waan kana dubbate ana. Jaarsummaa keessallee garan jiru annaman mee waan sallaa inaan jedhe. Akkamitti baate amantee baate moo dadhabdee baate? Jaarsummaa keessaa yoo baate akka bilaalsanitti amanuu qabdu. Amantee? Amanee doktora namni awwala amanee bar ganama amanee bar ganama dumana kanan dhufin dura amanee anisin bar. Osoo mana kanan dhufin amanee ganama wanni kun qabdan akkamin amanne? Ayyee amannaan rakkoon qabu. Amannaan rakkoon qabu. Doktora udumana kanan dhufin dura namni amanee ana yoo haqa ka dubbannu taate. Awwaluma gaafa dubbiin kun kaatu waa hedduu waan argeerruuf tanaan alallee waa hedduu waan beeynuuf udumana kanan dhufin dura mana bilaaliititti anini wanni kun hin jiraa jedhee namni amanee ana. Osoo maasuun dhufin jaarsummaa kana maaf seentee yoo na gaafattani. Maa murtii deebisee aslee. Elamee abaazari maa dubbii namaa laayitan jedhuun seenee namni kennu kun. Wanni jaarsummaa kana itti seena jedhee faaninni. Abbaan murtii waan aan jedhee jennaan dhufee isin kadhadhe malee anini waan kana akka haqa ta'e ganamaa dhagayan ganamaa arge. Sinii galee as anfaan laafiillee miti jaarsummaa kana keessaan laallee haqa san waan jirtu. Tanatu jiraan hawaasa kanatti as deebuuf je haasofne malee haasofni doktoraa dhara jecha ofii miti. Dubbii gise makaate akka dhugaa taate beeyne. Ganamaayyuu amane kun ilaalas keessa roota mana kanan dhufin dura mana isaatittu wanni kun hin jiraa jennee afoo dhaabataatiin turre. Duraayyuu amanneerra. Waan kana eega jettan jecha waan kana jedhaa jirra jara keenya. Ayyee amannaan salaamu alaikum. Erga kastee egaa. Goolabatti wala afaaniin hafuutanii abbaa gadaa babalu beekaan isin jala dubbachuu dhiisee. Kanaafuu amma gara furmaataatti adeemamu. Gara furmaataatti deemu furmaanni amma furmaanni akkamii? Furmaanni amma birrichi miliyoona 16 ol ta'uu kana firris diinnis jaalattoonni amantis amananii jiran. Abbootiin amantis amananii jiran. Dhugaan dhugaadha qabrii qaba waan ta'eef. Hundi isaanii adaba goran malee hin beekanillee. Tokkoffaa warroonni eedarmaan agarsiisan. Eedar kaameraa mana keessa qabaata. Tokkoffaa warroonni asirra dhufan haasa'anii gabbu'an kunniin namoonni gurguddaan kunniin hin beekan. Waan beekantu jira. Duraanillee haasawa baay'eetu dubbiin bukaayee ol ba'e kun wanni laayyoon na biran ga'u hin beekanii inni itti aanu mootu isteeppii itti aanutti deemnamu. Isteeppiin itti aanu maali namni 12,000 naan jettaniif warra abbaa murtiitii fi mabrukfaantillee isteeppiin itti aanu what is the next itti faranjiin isteeppiin itti aanu birriin kuni rakkina qofaaf osoo hin taane uummata gowwoomame hin saamame. Amma isteeppiin itti aanu maa inni gara mootummaatiin hordofuu gurbaa akkaawuntii isaa irra qabsiisuudhaan birricha mootummaan warasuudha. Takka lammata guyyaa wiixataa yoo akka wiixataatti inni harka dhufeen kennanne yoo dubbii tana manguddummaa nu jidduu hin seenne guyyaa wiixataatti haadha fi abbaa sumayyaa fiduudha. Intaloon isaanii akkamitti akka zayitii itti neette yeroo meeqa akka garaa keessa dhiitee irraa baase akka inni nabsa gadaay ilmoo 2 ajjeese garaa keessa dhiitee osoo mana yaalaan geessin hunda kan evidence amaxalu. Step itti aanu. Isiin gubde malee ilmoo nama ajjeefne inni ilmoo 2 ajjeese. Amma anaaf inni xiraata taane jechuudha wal gorsaa turre xiraatu no. Step itti aanu amma banafse gadaay kassalu. Kanaaf dubbiin kun osoo fagaanne akkuma amma ta'a 24 keessatti namni dhufee na sobsiisuu dhabame kana sanillee ta'a 24 hin jedhu torbaan keessatti asaayyan. Kanan godhin yoo jettan mucayyoo baasa. Birriin guurameera jira waan ta'eef mucattii jaarsummaan baasa. Isilleen ilmoo namaati. Tagaraa keessa dhiitamtu. Maal maa hakiman geessu? Kondomiin hin jiru? Kiniinnin hin jiru? Maal maa hakiman geessu? 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 Kiniinnin hin jiru? Ma
Yeroo guddate jaarraa deebi tokko keessatti tokkoffaa keessa seenne akkamitti ilmoon dubartii garaa keessa dhiitamtee ulfirraa ba'a. Min maalas nu haramaneedha gurbaan dhugaa isinitti hima. Tarpay doktor. Mira keessa laa bahi. Ilaa Dhugaa isinitti hima. Haidar. Taargeetiin kiyya dhugaa ilmoo saniitii fi amantiin akka hin dallalle dhoogudha waan ta'eef as waggidaallu. Mana mattamatu rabbi qabaan. Rabbiin qaba. Fadha ummata lagge fadha. Dubbiin Anaafuu ijoollee rakkataa akka tolu dhiifnu du'e bada malee. dubbiin akka litti deemaa jiru kuni booddee dubbii cimaatti darbaa jira. Namni ragaadhaan dura dhaabatu dhabame miti jara keenya. Erga ragaan biran dhaabanne maal ustaazonni keenya yoo keessan jirre sila amma maaf keessan galle. Mucaan kun gara lamaan rabsamaa ramne. Utuu dubbii asii cuftanii dubbiin cufate amma gara lamaan rabsamaa jira. Kaani darrabsa warra manti keenya darrabsa mucaalee sagoon. Kanaafuu mucaa qabaatii kottu amani eeyyee galatooma birri ammaninaa guuramee jira jedhee dubbiyaa cufu dubbiin kun cufamu wayya lakki hin guuramne jedhee akkuma kaleessa dhufe duraa dhaabatu namni walitti biroo kun jiru ragaa walitti adeeman jechuudha jara keenya Ani ammasanii hin araaramuwan. Anaa fi ijoolleen raggaasaa akka araaramnu yoo mucayyoo miskiintitti dhennu abbaan isii beekii jiru baadiyyaa beekii jiru sun hin dhaabaate. Ka beekii haamatallo. kaadha bakka Lakkoofsa abbaa qaba, ka haadha qaba, hiriyaa mucayyoo qaba, ka araaramnu anaaf ijoolleen raggaasaa mucayyoon sun gubuu miti ganaa deebitee haa gubdu isiin baate qofa. Intala dubartiiti bara. Waa'ee isteetimantii abbaan barbaa abiyyi baasuu hin danda'u dhiisaa kana. Isa. Abiyyi biyya bulchaa jiraami. Abiyyi fidee na sobsiisuu hin danda'u sirriitti hima. Dhugaa sirriitti hima. Soddaan kiyya fidee na sobsiisuu hin danda'u. Rabbii gaditti Itoophiyaa isa harka qabaami. Isa waa'ee birichaa. Waa'ee sheekota kennaa kabajaa isin qabna, qeessota kennaa kabajaa isin qabna, paasteroota kenna dubbiin isteetimantii isin ooli. Abiyyi na sobsiisuu fidee. Ka araaramnu ijoollee wajjin miira jaartummaan qabaa mucayyoo hidhaabaasa haa galtu haadhaaf abbaa biratti. Akkuma inni isinii qaali mucattilleen warra ufiitiif qaalidha yoo asirra feemasii ta'uu dhabde. Harka isiit irraa nyaattan hiriyyoonni isaa. Sarraatanyaadha jedheetiin harka isinirraa dhiqaa turte. Jaartiin hikaa akkamiin namni sarraatanyaadha jedhee waakkata. Min maalas nu? Jaartiin hikaa sarraatanyaadha akkami jetta. Akkami garaa keessa dhiitteetiin ulfa irraa baafta. Takkaa miti lama. Ilaa diyaasbooraa inni janajjanee biraa deemu ka'e zayitii itti naqxee hunda fidaan. Kan na evidensish tabiyya alaa ta'etu ilaa doolaara ergitu. Saritti haaraa abbaa keen gargaartu asitti jaarta namaa mallaqaan bitti. Ushaan tun. Hai. Amma isin wanne Akkasitti araaramnaa nagaatti dura warri asirra jiraatan warri ijoollee raggaasa itti dhiyaatan jaarsummaan qabaa asli wajjin kan araaramtu yoo jaartii ta'e hidhaa jirtu araaramtee baafte qofa yaani birriin hin gaa gumallee waa takkatti isin kadhanna. karadha. Karaa hin jaaladha yoo na karatan hin amana. Wani takkatti isin kadhannu. Tadoolchee sun amma dhugaa taate wanni dhugaa namni martuu gara mana fiinne gamana fiinne homaa argaan jiru dubbiin dhuga jedha jara dhara waliin soomnu. Wanni amma haasa'e kun illee dhuga. Garaa keessa dhiitamuun, tumamuun, reebamuun, jaartiin nikaa sarraatanyaa jedhameetiin mooraalni isii tuqamuun warri isa wajjin daawwaa godhaa ture hundi hin beeka warri mana isaatti nyaata. Hunda beeka. Obboleettiin dallaaltee itti fiduun, obboleettiirraa wal baratuun hundi dhuga. Mucattiin ilmoo qotee bulaa ta'uun, intala wallaggaa ta'uun eenyu maqaan isaa baqqala obbo'eenuun lakkoofsa qaba hin qaba. Asis bararra naqashiiraa jedhanii galchuu dide. Jaarsummaa isinii dhiisuuf. Amma taalloo. Amma gabaabduu wannan jedhu isii tama birri tana isin kadhachuuf ta birri wanni dhugaa irraa dhaabadha nyaatee si faa'uu fi. Tanallee hin dhaabata hin dhaabadha. Jettan taana ta mucattii ta jetta waliin itti deemna nu martuu mucattiin haa baatu nulle kunilli gaafii kenna mara. Kadoolchee eega dhufanii ragaa nu kaleessuu didan doolcheen sanii oluu jiraachoo nu maraayyuu ragaan guutuun argamee jira namni martuu irraa dheesse waan kana. Kadammoo itti miidhama faana deemnee waan san mootummaaf akkana goosifnaa san nu martuu irrumaa dhaabanneeti rabbi haa si feessuu fi fayyaallee rabbi haa kennuuf isii takkatti doktora isin kadhannaa. Yoo mucattiin hidhaan bahin hin dhiisu. Waan mucattii san walumaan gaafanna gaafii hawaasaa. Intala durbaa qaba ilmoo durbaa lama qaba ujala waan boru ijoolletti taatu hin beeku hin dhiisu. Waan mucattii nu hagaa baasanii ta doolchee sanii masifeessinaa fi akkasitti nu wanti jedha waan mucattii sani kunu abbaan murtiillee asira.
Abaazarri silaalle Heidarin bilbila irraan kaasan jedhani bilbila amma abbaa murtii irraa hin kakaasan na fakkaataa gizeetiif dhaqanii dippiloomaasii amma haasame kanaan yoo ka fudhatanii abbaa murtii jaarsummaa hin fudhatanii mucattii araaramaan baasu tabiraan gubbaan feetanii teessanii yoo mataa nu hiite raatiyya dhiisaan ila akki jira kana doktor Ustaz Ahmad waa gafadha Ustaz Ahmad wayya bibi Abdi Raggaasa obboleessa keessanii miti obboleessa namummaa obboleessa islaamummaa obboleessa oromummaa obboleessa islaama Sumayyaan obboleetti islaamati miti obboleetti islaamaadha ayye maarree ka isinin jedhu waa'een statement illee baabni isaa haa cufamu waa'een birrillee haa cufamu waan guurame rabbi haa sirreessuufi si dhagaan jira asli ay lalu kwa anarra saat irra ture darkan illee dubbadha dhiifama saat dheeraa irra ture tiktookiin na darbe qabsoon jihaadarra waan jiruufi kompiliitti ishee goraa jihaadarra jirra nu darbe tiktookiin nu darbe jihaadarra waan jiruufi kompiliitti ishee gori amma duraan jihaadarra turre qoya warraan jala jirutti ma qoya duraan jihaadarra waan turreefi amma mootu gara umarraayititti mirga dubartoota falmuutti seenaa jira kompiliitti ishee goraa ijoollee shamarranii hundi keessa amma gara mirga shamarranii falmuutti seenaa jira amma kan isinin jedhu anamma waan barbaadu karaa gabaabaa waa'ee akkaawunticha namoonni gurguddaan meeqa yaalanii hin dadhaban waan danda'amullee miti ani miidiyaa kanatti waan itti saalfadhu waan hordoftoota kiyya warra na jaalatu itti qaanfataniif ofii kiyya itti qaanfadhu godhu asliin nama arrabsaa afaan isaa adaban qabu yoo jiran sun xabaayii kiyya amala kiyya rakkoo dafee aada hannaa fi kijiba hin godhus godhees hin beeku fuula irratti illee hin godhu amma waan isin jedhu eega inni obboleessa keenya ta'e isilleen obboleettii teenna warri asirra jirtan hundi keessanuu dhaqaa shimgilinaa qabaa mucattii miskiintittiin baate tiraanspoortii aga wallaggaa deemtu ana kennaa fi duraanillee nama bira teettee qaraa turte jedhanii yoo qaraatellee ilaallee nama bira geenna kiraa irraa kafallaa uma wanni isa mileen kudha jaha guurree isii guruu dadhabnuuf hin jiru irraa kafallaa mucattii hidhaa baasa anaaf ijoollee raggaasa akkasitti araara maal jetta waan kanatti aye asli tumurte sagaleen ko jiranii jira aye galato amma dhimmi guddaa dhimmi muhimmiini waan kana lafaa kaasee dhimma hawaasaadha qabxiin guddaan ishuun dhimma hawaasa buqqa'ee jiruu fi gargaarsi haa ta'u ituu jedhamu inni viidiyoo sooshaal miidiyaa kanarra deddeebisee gadhiisuu fi akkasuma bakka gastii seenutti dhimma isaa kana himatudha miti kan kana kaase amma gara dhimma hawaasaatti adeemamu tokko isa jalqabaa inni kan biraan waa'een isteetimentii maalii ergaa namarraati bilbilli kaafamuu dide wanti sun achitti goolabameera hawaasaaf hin jedhaa jira malee ofii koo argeera wanta asliin jedhe dhugaadha